Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa kun qophii keenya caffee Oromiyaa torban lamatti yeroo tokko isiniif dhiyaatudha. Qophiin caffee Oromiyaa kun walta'iinsa waajjira caffee mootummaa naannoo Oromiyaa fi OBN sagalee uummataan kan isiniif dhiyaatudha. Hojiin ijoo caffeen Oromiyaatiin hojjetamu hojii seera baasuuti. Seera haaraa ni baasa, ni fooyyessa, akkasumas haquufis qaama aangoo olaanaa qabudha caffeen Oromiyaa jechuudha. Bu'uuruma kanaan caffeen Oromiyaa yeroo ammaa kanatti seerotaa fi labsiiwwan 261 ta'an baasee hojiirra oolcheetu jira jechuudha. Seeronni hojiirra oolan kunniin keessumaa aadaa, duudhaa, safuu uummata Oromoo giddugaleessa godhachuun imaamataa fi tarsiimoo mootummaa kenneen galma ga'uuf gahee guddaa qabanidha. Hojiirra oolmaan seerotaa kun maal fakkaata? Fayyadamummaa uummataa mirkaneessu keessatti seeronni caffeen ba'an kun maal fakkaatu? Akkasumas qaqqabummaan isaanii hoo? Hubannoon hawaasa bira jiru hawaasni keenya hammam beekee itti fayyadamee mirga isaa fi dirqama isaa hubatee gahee isaa bahuu irratti argama. Dhimma kana ilaalchisee ogeeyyii seeraa dubbisuun waan qindeeffanne qabna. Waliin tura. Wixineen seeraa tokko qulqullina akka qabaatuu fi adeemsa akkamii keessa darbuu qaba? Wixineen seeraa tokko qulqullina qabaatee akka ba'uudhaa fi adeemsawwan gurguddaa karaa lamatu jira jechuudha. Tokko labsiidhuma caffeen Oromiyaa mirkaneessa labsii 222 wixineen seeraa tokko akkamitti qophaa'a, eessaa ga'ee eessa qabuu qaba, pirosiijerii akkamiin keessa darbuu qaba kan jedhu kan kaa'udha. Inni lammaffaa labsii 201 labsii adeemsa sirna hojmaataa miseensota caffeetiin wal qabatee akkaatuma kanaan erga waajjira caffee qaqqabee immoo wixineen sun pirosiijerii akkamiitiin kan inni yaa'iidhaaf dhiyaatu kan jedhu qaba jechuudha. Seerota lamaantu bita jechuudha. Qulqullinni kaayyoon isaa immoo maa'inni qulqullina seerota kanaa karaa galmaan ga'uu danda'uudhaan seerota lamaan kana keessattuu kan taa'ee jiru. Kanaaf jalqaba qorannootu gaggeeffamuu qabaadha. Qorannoo akka lama wixineen karaa lamaan caffeef dhiyaachuu danda'a. Tokko seektaroota caffeefitti waamaman yoo ta'e caffeen ofuma isaatiin qopheessee yaa'iidhaaf dhiyeessa jechuudha. Seektara dhimmi ilaallatu waliin ta'e. Seektaroota immoo qaama raawwachiisaa jala jiran immoo yoo ta'e biiroon abbaa alangaa waliigalaa wixineewwan kana qopheessee waajjira caffeef dhiyeessa. Waajjirri caffee marsaa 4 ofiisaa ilaala jechuudha. Koree qindeessituun ilaala, koree dhaabbiin ilaala, achi immoo paabliik hiiringii yookaan immoo dhagaa uummataadhaaf hin dhiyaata. Sanarra booda erga yeroo dheeraa keessa darbee booda yaa'iidhaaf dhiyaate ragga'a jechuudha. Seeronni dhiyoo bahan kuni keessumaayyuu aadaa, duudhaa, safuu uummataa kana giddu galeessa godhachuun isa kana wajjin hin uumame akkamitti ilaalama? Seeronni akka naannoo Oromiyaatti yeroo dhiyoo asitti duudhaa uummata Oromoo kan bu'uureffatanii ba'an seerota gurguddoo kaasuu dandeenya labsiiwwan mirkanaa'aa jiran. Labsii tajaajila lammummaa yoo fudhanne Oromoon akkamitti akka wal gargaaru kan agarsiisu. Inumaayyuu immoo bu'uura sirna gadaa irratti hundaa'e qajeeltoowwan sirna gadaa of keessatti hammateetu labsii 219. Labsii gaachana sirnaa yoo fudhanne sirna gadaa Oromoo marsaa 8 qabu kana keessatti eenyutu maal keessa darbuu qabaa? Sirna gadaa keessatti yeroo daangaan Oromiyaa sarbamu akkamittiin akka ittisaa turan seenaarra hin jira jechuudha. Akkuma jiruun labsii sanarra taa'ee jira jechuudha. Namni akkamitti dabballeerraa yookaan immoo garagaammeetti yommuu ce'u sirna akkamii maal gochuu qaba yookaan immoo yuuba yommuu dhaqu immoo akkamitti maal gorsuu qaba kan jedhu labsii 245 labsii gaachana sirnaarra jira jechuudha. Labsii lafaa yoo fudhanne qorqalbii uummata Oromoo karaa eegsisuu danda'uun jedha labsiin lafa baadiyyaa 248. Qorqalbii uummata Oromoo jechuun Oromoon lafa akkamitti ilaala? Yaadama uummanni Oromoo lafatti ilaaluun jechuudha. Kun maal argisiisa? Yaadawwan duudhaa uummata Oromoo keessa jiru karaa dagaagsaa deemuun kan Buusaa Gonofaa yoo fudhatte Buusaa Gonofaa jechumti mataansaa jecha sirna aadaa Oromoo keessaa fudhatame. Tiipikaali jechumti labsii Buusaa Gonofaa Oromiyaadha. Hin jiru amma naannolee biraa disaster prevention ምናምን proclamation jedha. Labsii ittisaa yeroo balaa maaloo kun garuu labsii Buusaa Gonofaa Oromiyaadha. Buusaa Gonofaa jechuun Oromoon dur maal godhaa hin qusata waan akka qalqalloo jedhamu keessatti waa qusatiin namoota kana hin deeggara jechuudha. Amma isuma kanatu labsii ta'ee jechuudha. Labsiidhaan deeggarame
akkaataa kamiin namoota harka qalleeyyiin deeggaramuu akka danda'u. Sababa rakkoo uumamaa, sababa rakkoo namtolcheen namni miidhamuu danda'a, rakkachuu danda'a. Rakkoowwan kana akkamittiin keessaa baasuu dandeenya? Sirna Oromoo keessaa, sirna aadaa fi duudhaa Oromoo keessaa kan bahe jechuudha. Seeronni kun maal akka agarsiistutti kaasan jira seerawwan kana jechuudha. Seeronni kun kan isaan agarsiisan aadaa fi duudhaa Oromoo bu'uura godhatanii bahaa jiraachuu isaanii kan agarsiisu ta'uu isaati. Wal qabatee yerootti daangaa labsii ala darbullee jira. Isa kana akka biiroo abbaa alangaatti akkamitti ilaalama? Taajjabbii maalii qabdu? Maalirraa immoo gorsitu? Inni kun hojiirra oolmaan seerota ba'anii maal fakkaatame? Hordofii hojiirra oolmaa seeraa bara darbe taasisneen qajeelfamni biiroo carraa hojii uumuun bahe qajeelfama 10/2014 labsii 223 fi labsii 242 wajjin hin deemu. Hayyama albuudaa kennuu kan qabudha labsiin. Abbaa taayitaa eegumsaa abbaa taayitaa albuudaaf naannoo Oromiyaaf kennee jira. Qajeelfama biiroon carraa hojii uumuu baase 10/2014 kuni maayikiroo intarpiraayizii ilaalchisee hayyama albuudaa biiroon carraa hojii uumuun kennaadha. Baay'ee wal labdee nu ka'ee xalayaadhaan nu gaafatanii gorsa seeraa irratti kenninee dhaabsifneerra jechuudha. Amma labsii qajeelfamni sun hafee jira jechuudha. Argannoo odiitii biiroon abbaa alangaa taasiseen qajeelfamni sun fooyya'ee jira jechuudha. Lammaffaa irratti qajeelfama eejensii geejibaa 9/2011 fi dambiin 193 iddootti waliin dubbisne qaba. Odiitii bara darbee akka agarsiistutti wantoota muraasa kaasuuf jechuudha. Isaan kunis bara kana keessa riifoormii hedduu taasisnee jijjiiramni taasifamee jira jechuudha. Qajeelfamoonni kun hafuura dambiitiin maaliif dambiin labsii eeggachuu qaba. Qajeelfamni immoo dambiis labsiis eeggachuu qaba. Hundi isaanii immoo heera mootummaa eeggachuu qabu jechuudha. Walitti bu'uun qabanii jechuudha. Dhimmoonni akkasii jiru jechuudha. Kun odiitii yeroodhaa yerootti taasisuun bara kanas amma odiitii seeraa taasisnee jira jechuudha. Biiroo bishaanii fi seerota biiroo bishaanii wal qabatanii fi seerota daandiiwwanii wal qabatanii kan jiran jechuudha. Hojiiwwan bal'aa argannoowwan bal'aan argamaniiru innis amma itti fufee akkuma mirkanaa'een hojiirra oola jechuudha seektara dhimmi ilaalu wajjin. Seera abbummaan baasuun bu'uura irraa seera baasuun kan caffeeti yookaan kan bakka bu'aa uummataati. Waa hunduma irratti bakka baasuu waan dandeenyee fi bakka bu'insaan kenna. Dambii mana maree bulchiinsaaf kenna. Labsii qajeelfama immoo seektaraaf kenna jechuudha. Seektara dhimmi ilaaluuf kenna jechuudha. Haa ta'uuti garuu seeronni bakka bu'insaan ba'an kun seera haadhoo sana kabajuu akka qabanidha. Kun qajeeltuma biyya kamii keessatti iyyuu jechuudha. Kanadha. Kun immoo hordoffii hojiirra oolmaa seeraa biiroon abbaa alangaa keessumaa seektaraalee qaama raawwachiisuu irratti taasiseen bu'aawwan gurguddaan argamanii jiru jechuudha. Iddoo tokkotti immoo seerri bahee seerri sun hojiirra oolu. Akka fakkeenya ammoo kaasne himaataan tokko jedha dambiin. Himaataan tokko gurmaa'ee sheediin kennamee hanga waggaa 5tti tajaajila. Waggaa 5 booda inni investara ta'ee ce'uu qabaa. Waggaa 20 kan qabatee jira. Waggaa 15 kan qabatee taa'ee jira. Hojiirra oolaan jiru jechuudha seerri beesu. Labsiiwwan kaffaltii itti fayyadama lafaa wajjiniin kan amma gidduu kana keessumaa yeroo koreewwan dhaabbii caffee Oromiyaa wajjiniinis gadi buunee hawaasa mariisan keessatti akaakuun gibiraa baay'achuun labsiitiin ba'a gibirri tokko labsii malee kan kaffalamu hin jiru labsii mataasaa hin qaba keessumaa tokkuma qofa kana yoo ilaalle fakkeenyaaf labsii lakkoofsa 255 muraa 2016 kan itti fayyadama lafa baadiyaa kana otoo ilaalle isarratti iftoomin uumamuu qaba yeroo darbee sam kabajamoon pirezidaantiin illee kaasaa kan turanii nagahee malee galiin tokko walitti qabamu diina uummataati kan jedhullee kaasaa jiran kabajamoo afyaa'inis akkasuma qophii bira irratti nuuf kaasaniitu jiru. Isa kana labsii qaba. Isa kana immoo uummata keenya hubachiisuun seera gibira kaffaluun lammummaadha. Kanan beeku uummanni keenya caalaayyuu tajaajila lammummaatiin waa hedduu hojjechaa jira. Isa kana wajjiniin maal jettu hame burjaajii naannoo labsii 255 kanarratti. Seerichi iftoominuma seeraa qabudha. Garuu maa inni gibiroonni gosa garaa garaa jiru. Kun kanaa lamu miti. Kan kaffaltiitti fayyadama lafaa labsii 255 tumamee of danda'ee qonnaan bulaan tokko horsiisee bulaan tokko lafatti fayyadama mitiire gatii lafatti fayyadamu sana kaffaltii inni kaffaluu danda'udha. Daldalaan tokko immoo gibira daldalummaa kaffaluu danda'a. Amma ispeesifikaalii labsii 255 yoo ilaallu gibiroota biroo dhiisne labsii 255 labsii kaffaltii itti fayyadama lafaa jedha. Kaffaltii itti fayyadamu lafa of harkaa qabdu irratti waa yeroo itti fayyadamtu kaffaltii itti kaffaltu. Labsiin kun baay'ee haaraa miti bara 97 irraa kaasee labsii jirudha.
Labsii 131 ture labsii 131 kun labsii 255 kanaan fooyya'e jechuudha. Amma kaffaltiin jala deemtuudhaan baay'isaniiru. Warri jalatti godatti raawwachiisan. Jala deemtu jechuun labsiin kaffaltii itti fayyadama lafaaf ati kaffaltu akka fakkeenya tokko siin kaasa. Waa lama irratti hundooftee kaffalta. Tokko gosa oomishaa. Namni buna lafarraa buna oomishuu fi namni qamadii waggaatti takka yookaan xaafii waggaatti takka oomishu garaagarummaa qaba akka itti kaffalu. Lammaffaa haala oomishaa. Namni rooba waggaatti takkaa roobuun oomishee argatuu fi namni immoo jallisiidhaan oomishee waggaatti yeroo 2-3 oomishu garaagarummaa itti kaffalu qaba. Ittan dhufa hangasaa. So gosaa fi haala oomishaa irratti hundaa'ee labsichi tumeera kaffaltii. Akka fakkeenyaatti namni roobaan oomishu tokko heektaara tokkotti kaffaltii itti fayyadama lafaa 250 kaffala. Qarshii 250. Heektaara tokko namni qabu. Look. Gibira galii immoo galii lafa sanarraa argatuudhaaf jedhamee immoo achirraa hin argata tilmaameeru 150. Walitti dayii birrii 400 jechuudha. Qarshii 400 kaffalaa jechuudha. Heektaara tokkotti qarshii 400. Namni heektaara akka kanaa 5 qabu meeqa kaffala? Maximum namni heektaara waggaatti roobaan oomishee heektaara 5 yoo qabaate birrii 2,000 kaffalaa jechuudha. Labsichi akka jedha. Garuu qabatamaadhaan 10,000, 8,000 meeqa yeroo jedhu dhageenya nuti hawaasa keessa oolla waan ta'eef. Anamma waa'ee labsii 255 16 wal qabatee akkuma jedhame labsichi rakkoo hin qabu. Rakkoo iftoominaas hin qabu. Rakkoon labsichaa maalinni access gochuu irratti dhaqqabamaa taasisuu irratti yookaan immoo hubannoo hawaasaa bal'inaan uumuu irratti ammas wantoonni nu waafu jiraachuu isaa ilaaluun hin danda'amu. Fakkeenyaaf koreewwan dhaabbii keenya gaafa gadi bu'aniitiin hojii to'annoo hordoffii gaggeessan kaffaltiin raawwatamu gara 18 akka ta'e ragaa qabatamaa qabataniitiin dhiyeessaniitiin jiru jechuudha. Ani amma kaffaltii sana qofaa miti. Kaffaltii sana nagahee malee sassaabuu qofaa miti. Qotee bulaan kaffaltii sana kaffalaatiin jira. Kaffaltiin sun mootummaadhaaf galeetiin jira moo eessatti hafee jira kan jedhu dhimma biraati jechuudha. Even osoo mootummaadhaaf kan galee yoo ta'e mootummaan deebiseetiin kaffaltii hawaasa irraa fudhate san tajaajila wayii ittiin hojjetaaf hawaasa sanaaf. Amma nagahee malee sassaabama. Nagahee malee mootummaadhaaf galchamu. Nagahee malee iddoo wayiitti bittinnaa'eetiin nafa qarshiin sun kan jedhamu mataan isaa rakkoodha jechuudha. Hawaasni wanti beekuu qabu fi hubachuu qabu maalinni qaamni qarshii uummata irraa sassaabu nagahee seera qabeessa qaamni nagahee tumuudhaaf yookaaniif immoo maxxanseetiin raabsuu danda'uun maxxanfameetiin raabsame irratti hundaa'eetiin galii sassaabuu kan qabu jechuudha. Fakkeenyaaf biiroo galiiwwanii aangoo sana qaba yoo ta'e nagahee biiroon galii maxxanseetiin raabsu yookaaniif immoo nagaheen biiroo maallaqaa maxxanseetiin raabsu isa kanarratti hundaa'eetiin kan galii sana sassaabuu qabu jechuudha. Kana jechuun maalinni karaa biraatiin check and balance illee haalli inni ittiin raawwatamu jira jechuudha. Nagaheen seera qabeessa gaafa ta'e maallaqni sun haalli inni harca'ee yookaan immoo malaammaltummaadhaaf saaxilameetiin ittiin hafu jiraachuu hin danda'u jechuudha. Inni kun amma uummanni haala lamaan miidhamaatiin jiraachuu isaa namatti agarsiisa. Tokko maallaqni isaaf hin hafne, lama immoo maallaqni sun kaaznaa mootummaatitti riilii galaatiin jira moo galaatiin hin jiru. Kanaaf fallisaa maalinni uummanni beekuu kan qabu. Tokkoffaa seerri gaafatumamu waan sadii kenneefiira uummanni jechuudha. Tokko mirga isaa akka gaafatu. Lammaffaa miidhaa irraa akka ittiin iftifamu. Sadaffaa wanta barbaadu akka guuttatu dandeessisuudhaaf seerri kun kan tumamuuf jechuudha. Akka gaafatamu seera qabeessaan wanta kaffaluu qabu san bu'uura nagahee seeraatiin kan gaafatamu yoo ta'e kaffaluudha. Nagaheen alala gaafii gaafatamu kamiyyuu keessummeessuu hin qabudha. Miidhaa kanaan wal qabateetiin irra ga'uuf immoo adeemsa seeraa hordofeetiin mirga isaa kabachisiifachuu danda'uu qabaadha uummanni. Marii hawaasaa irratti wantoonni akkasii kun koreewwan dhaabbii caffee Oromiyaatiif baadiyaa bu'anii yeroo ilaalanii wantoonni kun bal'inaan ka'a. Isa kana buruqsinee kun kana kan akka ammas hin kaastan kanatti uummanni subate mirgaaf dirqama seera yoo jennu sirumayyuu seer mirgaaf dirqama mataasa baree uummanni keenya duriyyuu kan kaffalaa jiru kan itti fayyadame kaffaltii gibraa jechuun waan itti fayyadamterraa kaffaliidha. Seeraanis taa'etu jira. Kana kaffaluu yoo waan biraa immoo jala jiru. Isaan mataan isaanii illee labsii mataa isaanii qabaachuu qabu jedhu kabajamoo afyaa'iin. Jalqabuma irraa kaasee gaafa kaffaltiitti fayyadama lafaa fi kaffaluu gibiraa fi kaffaltiitti fayyadama lafaa kaffaluu namni deemu
dhimma biraa kaffaltu malee hin kaffaliin jechuun dogoggora. Bu'uurumarraa ilaa achi rakkoon. Namni lafa qabu lafa isaa sanarratti kaffalatee galuu danda'a. Isa biraa immoo yoo seerri biraa isa dirqisiise hin kaffalaa, yoo hin dirqisiisne kaffaluu dhiisuu danda'a. Garuu uummanni kaffalaa jira dirqamee jechuudha. Tokko kan. Inni lammaffaan ifatti seerichi labsicha keewwata 8, 7, 9 yoo itti fufnee ilaalle hanga 10, 11tti ifatti waan kaa'e qaba. Heektaara tokkotti lafatti waan fayyadamtu 250 jedha. Qarshiidha kun. Labsiirra kan jiru baay'ee kun. Gatii immoo gibira achirraa immoo waan argatta heektaara tokko kanarraa immoo gibira waan argattu hin jira waan ta'eef gibira immoo heektaara tokkotti 250. Walumatti namni heektaara tokko qabu kan gibiras kan itti fayyadama lafaas qarshii 400 qofa kaffala. Namni kun namni roobaan waggaatti yeroo tokko oomishu jechuudha. Heektaara 2 yoo qabaate 800 kaffala. 3 yoo qabaate akkasuma 400 dabaltee jechuudha. Waggaatti roobaan kan oomishu. Haala oomishaa kan jenne keessaa tokko isa kana. Inni lammaffaanii warra jallisiin oomishan. Jallisiidhaan immoo kan oomishu jira. Jallisiidhaan waggaatti yeroo 2, yeroo 3, yeroo 4 akka haala isaati. Jallisii jennaan yoo xiqqaate waggaatti yeroo 2 oomishaa jechuudha nam tokko. Inni immoo walumaa galatti ida'amni isaa kan itti fayyadamaa 250 dhaabbataadha. Iddoo kamittuu 250 kan itti fayyadama lafaa heektaaratti. Kan gibiraa immoo qarshii 400, 650 kaffala. Namni jallisiidhaan waggaatti yeroo 2, 3 oomishu. 3 isaa oomishu, 2 isaa oomishu, 4 isaa oomishu. Heektaara tokkotti namni jallisii oomishu lafarra qarshii 650 qofa kaffala. Amma qabatamaan kana kaffalaa jiraayi. Isinis OBNs xiinxalee koree dhaabbii wajjin seeroo deema waan argateera ta'uu danda'a. Hawaasnis immoo kaasa komii naannoo kanatti. So gama biraan immoo oomisha irratti hundaa'a. Kun amma haala oomishaati. Kan jallisii kan roobaan oomishu jenne mitiire. Kan biraan immoo gosa oomishaa. Fakkeenyaaf namni buna oomishuu fi namni jimaa oomishuu fi namni immoo kuduraa fi muduraa oomishu garaagarummaa qaba. Gatii isaas yoo fudhatte. So sanarratti hundaa'ee walumaa galatti namni oomishaalee gabaaf dhiyaatan jedhanii oomishu heektaara tokkorraa jechuudha. Heektaara tokkorraa kan inni argatu kan galii fi kan itti fayyadamaa 250 kan hundaayyuu. Buna heektaara tokko namni qabu kan itti fayyadama lafaa 250 kaffala. Akkuma isa kaaniiti. Itti fayyadama irratti garaagarummaan hin jiraatu. Garuu galii irratti garaagarummaa qaba. Maaliif namni buna oomishee argatuu fi namni kuduraaf muduraalee oomishee argatu garaagarummaa waan qabuuf. Inni immoo deemee naannoo 1,000 heektaara tokkotti kan inni kaffalu. Qonnaan bulaan kanaan kaffalaa jiraayi miti. Komeen hin kaa'u. 20,000, 40,000, 1,000 kaffalaa. Kana gaa'eessa akka fidan labsiirra hin jiru. Labsiirra sirriitti OBN illee kan irra dhaabbatu labsiiwwan kana keewwata 8, 7, 9, 10, 11 dubbise sirriitti taa'ee jira achirratti. Agarsiisuus hin danda'a jechuudha uummataaf. So maaliif kaffalchiisu tokkoffaa namoota kanarratti sirni itti gaafatamummaa diriiruu qaba. Kan bulchiinsaas kan yakkaas taa'ee jira waa baay'ee labsicha keessallee. Lammaffaa immoo innumti kaffalu labsuma isa seeraan tumame kanayyuu nagahee malee hin fuudhiin jedheera. Labsichuma irratti baay'ee. Labsuma 255 kanarratti nagahee malee kaffaltii itti fayyadamaas haa ta'u kaffaltii gibiraa itti fayyadama lafaas haa ta'u nagahee malee fuudhuun dhorkaadha. Yoo fuute immoo yakkaanis itti gaafatamta administreetivili yookaan immoo bulchiinsaan itti gaafatamaa tumee jira jechuudha. So seerri iftoomina qaba jechuudha naannoo kanatti. Seerri sirriitti iftoomina qaba. Qaamoleen tokko seera kana maaliif amma qonnaan bulaa keenya maaliif shawwadu beektaa? Namni lafa isaa sanaa fi qonnaan bulaan keenya lafa isaa araaraman qabu lafa isaa irratti. Ishee waan beekamuu fi kaffaltiiwwan biroo achirraan kaffalchiisu jechuudha. Seera of danda'een kaffalchiisuu qabu malee otuma ta'es lafa kaffaltiitti fayyadama lafaa wal qabsiisanii kaffalchiisuu hin qaban. Kanaaf labsiin ifadha. Labsiin caffeen tumes akka biiroo abbaa alangaattis labsii nuti wixineessin manni maree bulchiinsaa irra bal'inaan irratti mari'ateera baay'ee. Sadarkaa kaabinee Oromiyaatti sirriitti mari'atameera dhimmi kun. Mari'atamee irratti walii galamee darbe. Garuu gaafa garuudatti bu'u rakkoowwan kun uumamaniiru. Amma rakkoo kana furuufis biiroon abbaa alangaa amma callisee hin teenye jechuudha. Kallattii garaagaraan kallattii kennee biiroon abbaa alangaa aanaaleen godinaaleen labsii kana sirriitti akka leenjisu kaabinee irraa kaasee kaabinee aanaa irraa kaasee kaabinee gandaa irraa kaasee rakkoon achi waan ta'eef jechuudha. Gaafa sassaabdan kana kadhaa yookaan hin taane itti gaafatamummaa dhufaa. Yakkaanis itti gaafatamuun hin jira. Labsicha irra jira leenjii kennaa jira. Nagahee malee bu'uura seeraa tokko malee uummata irra deeme kan sassaabu yookaan kan walitti qabu
maal adabsiisa moo maaltu wanti taa'ee jira? Labsicha irratti dhorkeera. Sirriitti kan wal hubachuu dandeenyu labsii 255 irratti nagahee malee maallaqa sassaabiin jedheera. Yoo nagahee malee maallaqa sassaabde immoo bu'uura seera rogummaa qabuutiin yakkaan gaafatamta. Seerri rogummaa qabu waa lama kaasuu dandeenya akka fakkeenyaatti. Tokko seera yakkaa keessatti gibira nagahee malee hin fuudhee namni nagahee malee sassaabeen adabamaa jedhee tumamee jira. Hin adabamaa jechuudha. Lammaffaa immoo abbaa aangoo ta'e immoo yoo ta'e aangoo isaa sana fayyadamee immoo ta'e immoo malaammaltummaan gaafatamuu danda'a jechuudha. Maaliif yeroo baay'ee amma kan sassaabu namoota hojjetoota mootummaa yookaan abbootii aangooti. Nagahee malees haa ta'u, nagaheedhaanis haa ta'u, dabarsanii sassaabuus haa ta'u, kan sassaabu abbootii aangooti, hojjetoota mootummaati. So inni kun yakkaan yookaan yakka malaammaltummaa akka haala isaatti qoratamee waan bu'aan qorannoo agarsiisu sanatu keewwata murteessa waan ta'eef. Yookaan yakka malaammaltummaan gaafatamuu danda'a yookaan immoo seera yakkaa keessatti waa'ee gibiraan wal qabatanii kan tumaman sanaan gaafatamuu danda'a. Labsii kana keessattis akkasitti akeekame jechuudha. Seerri tokko gaafa bahu daangaa mataasaa, daangaa raawwatiinsaa qaba. Eessa keessatti ammamitti raawwatamuu qaba. Sana bira yoo darbe immoo maaltu dhufuu qaba kan jedhu wantoonni taa'eetiin hin jiru jira. Isa kanaan wal qabatee seeronni akkamitti hojiirra oolaatiin hin jiru. Daangaa raawwatiinsaa sana keessatti hojjetaatiin hin jiru moo hin jiran kan jedhu caffeen akka caffeetitti hojii hojjechaatiin hin jirutu jira jechuudha. Fakkeenyaaf hojii caffeen muummeedhaan hojjetu keessaa isaan ijoon hojii sadan seera tumuu, to'annoo hordoffii gaggeessuu, pilaas bakka bu'ummaa uummataa raawwachuu. Seera tumuu akkuma duratti ilaalle seerota tumeetiniin aksas gochuudha. Inni biraa immoo to'annoo hordoffii gaggeessuudha. To'annoo hordoffii gaggeessu keessaa hojiiwwan muummee jaha qaba. Fakkeenyaaf bulchiinsi gaariin, dimokiraasiin, misoomni ariifataan jiraachuun isaa, hojiin fi hojumaan eeggamaniitiin deemuu isaa, seeronni sirnaan hojiirra ooluu isaa, olaantummaan seeraa mirkanaa'uu isaa, wantoota akkanaa kana mirkaneessuudhaaf to'annoo fi hordoffii gaggeessaa jechuudha. Isa sana keessaa tokko qaamoleen mootummaa kamiyyuu aangoo kennameef sanaa fi bu'uura seeraatiin kennameef sana keessatti hojii isaanii raawwachaatiin hin jiran moo hin jiran kan jedhu to'annoo fi hordoffii gaggeessaa. Sana darbeetiin wantoonni argamu kan jiraatu yoo ta'e tarkaanfii barbaachisaa fudhachuudhaaf aangeffameetiin hin jira jechuudha. Ispeeshaalii karaa koree dhaabbiitiin hojiin kun kan hojjetamu akka ta'e labsii 241 baheetiin hin jiru keessatti ifatti taa'eetiin hin jira jechuudha. Seerri tokko baheetiin hin jira. Daangaa seera sana keessatti hojiin raawwatamaatiin hin jiramu. Sana bira darbeetiin hin raawwatamaatiin hin jira. Even seerichi baheetiin hin jiru sun gaappii kan qabaatu yoo ta'e koreen dhaabbii dhimma ilaallatu seerri sun akka fooyya'u taasisuudhaaf yookaaniif immoo qaamni seera sana abbummaadhaan hojiirra oolchu akka seera sana akka fooyyisu inisheetivii wayii kaaseetiin akka dhiyeessu taasisuudhaaf aangoo qabaachuu isaatii fi haala kanaanis hordofamaatiin kan jiru ta'uusaa. So daangaa aangoo kennameef sana ala kan deemamu yoo ta'e itti gaafatamummaan kan hordofsiifamuu fi haala sanaanis kan raawwatamaatiin jiru ta'uusaa bifuma kanaan laaluu barbaachisaa ta'a. Caffeen Oromiyaa gaa seerota qulqullina qabu tumee uummata biraan ga'uu fayyadamummaa uummataa caalaatti mirkaneessuuf maal hojjechuu qaba jettu? Seera baasuu fi hojiirra oolmaa isaa hordofuun aangoo caffeeti. Fakkeenyaaf hojiirra oolmaa hordofuu gaafan jedhu manni hojii tokko akkaataa seeraa saniin hojii isaa raawwataa jira moo hin jiruun hojiirra oolmaa isaati. Egaa biyyi kan bultu seerani. Mootummaan seerani kan biyya bulchu jechuudha. So caffeen seera baasuu qofa odoo hin taane seerri sun hojiirra oolaa jira moo hin jiru kan jedhu hordoffii to'annoo fi hordoffiin taasisu murteessaadha jechuudha. So isa san irratti baay'ee cimuun baay'ee barbaachisaadha. Hojiirra oolmaa wajjin wal qabatee jechuudha. Seera baasuu wajjin wal qabatee garuu seerota sana hirmaachisuun akkuma duratti kaase jechuudha. Hirmaachisuun baay'ee barbaachisaadha. Qaamoleen dhimmi ilaalu kutaalee hawaasaa garaagaraa bahiinsa seeraa sana irratti hirmaachisuun baay'ee barbaachisaadha. Hojiin hubachiisuu ammas akkuma jedhame fakkeenyaaf seerri suni bakka hundatti akka argamu taasisuun maxxansanii iddoo mara dhaqqabsiisuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Dhimma baay'ee murteessaadha. Namni iddoo aanaa jiru yookiin ganda jiru seera argachuu qaba. Maaliif dhimma mirga isaati, dhimma dirqama isaati waan ta'eef jechuudha. Mirga isaa achirraa hubatee dirqama isaas achirraa hubatee hannoo jedha jechuudha. Amma kallattima gubbarraa gadi kennamuun yookiin immoo parsantaa hangana sassaabaa maal waan jedhamuuf qofa odumaa seeraan ilaalenuyyuu
kafaltiiwwan adda addaa namarratti fe'uun jira jechuudha. Hawaasni oduu isa bira gahee hubate kan raawwachiisu warra gubbarra jiru kanaa miti. Gandarratti raawwatama. Mootummaan amma yeroo ammaa caasaa gadi buusee gandarra kan taasiseef mootummaan gandaadha. Hawaasni keenya kan jiru gandaadha. Magaalaa keessattis ta'e baadiyyaa keessatti kan jiru gandaadha. Wanni raawwatu jechuudha. So namni achitti raawwatus namni irratti raawwatamus seera kana beekuu qabaata jechuudha. So sadarkaa sanitti seerota maxxansanii gadi buusuun kallattii adda addaatiin hawaasni achi jiru akka hubatu caasaan mootummaa hanga gandatti diriireera keessattuu yeroo ammaa kana jechuudha. Achirratti gadi buusuun baay'ee murteessaadha jechuudha. So dhaqqabamummaa seeraa irratti caffeen hojjechuu qaba jechuudha. Qonnaan bulaan keenya achitti seerota ganda isaa keessatti akka argatu taasisuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Osoo kana beeke seerri kana jedhaa ati akkamitti kanaa na kafalchiista fakkeenyaaf nagaheedhaan jedhaa osoo nagahee naan kennin akkamitti jedhee mirga isaa gaafata jechuudha. Hangana jedhaa ati akkamitti hangana na kafalchiistaa jedha jechuudha. Fedhii kootiin jedhaa dhimmoota fedhii irratti hundaa'an garuu immoo akkamittiin dirqamaa jedhee gaafachuu danda'a jechuudha. So mootummaallee qaamoleen sadarkaa aanaatti yookiin gandatti hojii kana hojjetan raawwachiisanillee kallattii seeraa san hordofanii akka raawwatan taasisan ta'eef isarratti hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Hubachiisuu, dhaqqabummaa mirkaneessuu dhimma baay'ee murteessaadha jechuudha. Hojiin caffeen hojjechuu qabu jechuudha. Kan biraa immoo manneen hojii aangoo qoodeefii kenneera labsiidhaan caffeen jechuudha. Isa san hangam horii tarsiimuutti jijjiiranii karooratti jijjiiranii hangam hojiirra oolchan kan jedhu dhimma se hordoffii seerati jechuudha. Gabaasni manneen hojii gaafa qoratu caffeen dhimma hordoffii seerati. Maaliif aangoo sii kennee jira, seeran sii tumee sii kennee jira, hangam hojiirra oolchiteedha. Hangam karaa seeratiin akkaataa seeratiin hojiirra oolchiteedha. Isa kana gochuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf caasaa isaa sadarkaan jiru qoratanii akka sirreessan taasisuun rakkoolee amma adda addaatti hojiirra oolmaa seeraa wajjin wal qabatee raawwatan aman kana irratti caffeen hojiirra oolmaa seeraa hordofuudhaan tarkaanfiin sirreeffamaa akka fudhatu taasisuu irrattis hojjechuu qaba jedhee yaada jechuudha. Ifatti qotee bulaan hagam kafaluu akka qabu, horsee bulaan akkamii kafaluu akka qabu, gamisa horsee bulaan akkamii kafaluu akka qabu, lafti hektaaraan hagam kafala, kan hektaaraa ol qabu hangam kafala, kan hektaaraa gad qabu hangam kafala waan jiru ifatti taa'eeti jira. Oomisha irraa kafalullee akkasitti qaba jechuudha. Kana garuu waan seeraan taa'e waan labsiin taa'e sana osoo hin taane dhimmoota garaagaraa gibira wajjin walitti qabanii jechuudha. Uummanni gibirri dirqama isaa akka ta'e ni beeka, ni raawwata. Gaafa gibira kafale immoo nagees ni gaafata. Kuni baramaadha uummanni keenya nu gibira laa bilisaa miti jedhu yoo gibiran kafalle lammummaan keenya maali haga juutti deema jechuudha. Kana garuu immoo hammattoo seeraa qaba waan ta'eef waan labsii qabu sana akka labsiin jiru osoo hin taane bakka takka takkatti seerri cabee bakka ittiin nageelleen kanninee fi buusii garaagaraatiin walitti dabalanii kan gibiraati jedhanii irraa fuudhan jiru jechuudha. Amma kan gibiraa kophatti kafalamuufi qaba, kan tajaajila lammummaa garaagaraa kophatti wanni qaba, nagee qaba inni mataasaa nageen kennamuufi qaba. Kanaaf buusii waliigalaa bakka tokkotti baay'isanii uummata irratti buusuun uummata irraa funaanuun jira jechuudha. Kanaaf isa keessatti hawaasni bakka tokkotti akka rakkoon jiru ifatti haasaa kan ture waan ta'eef qaamni dhimmi ilaallatu, seektaroonni abbummaadhaan ilaallatu isa kanarratti hojjechuu qaba. Nu biiroon galii Oromiyaa labsiisan ganda baadiyyaa qabnu hunda ganda gara 7,000 waa qabna. Isa keessatti ganda 6,000 waaf baay'atee labsichi akka dhaqu gooneeti jira. Gabbuusan immoo gandarra buusan immoo hin buusne hojii sakattaa nu ta'a jechuudha. Baay'atee nu biraa koppiin 6,000 ol ganda baadiyyaa hunda akka dhaqqabu. Gurmaa'insi ganda amma bu'e kun seera sana beekee labsicharra waan jiru beekee akka uummata tajaajilu uummatichi immoo hubannoo argachuu akka qabu gadi buusnee jirra. Inni hawaasni keenya sadarkaan jirus ganda isaatitti seerichas beekee hubatee waltajjii garaagaraa irratti hubannoo kennanii fi meeqa kafalu akka qabu akkamitti akka kafalu barsiisaa deemuun barbaachisaadha. Kan buusaa goonuufaas akkasuma seera qaba. Innis labsiidha. Akkasuma immoo nagahee qaba. Innis eenyututu miseensa akkamitti kafalaa gumaata miseensa yoo ta'e maal waan hundusaa seeraa kan tuume waan ta'eef dabree wantoonni immoo mootummaa fi uummata walitti buusan bakka raawwatamaa jirutti inni hatattamaan qaamni dhimmi ilaalu dhimmicha sirreessee akkaataa hawaasni kenna tajaajilaa si'ataa ta'e keessaafuu dhimma seeraan
taa'ee seera sana dahoo godhatanii waan biraa kan raawwanne kallattii seeraa fi seera sana qofaan akka raawwatan taasisuun barbaachisaadha. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya caffee har'aaf qabanne kan hangammaa ture. Qophii caffee biroon hanga walitti deebinutti nagaatti.